Sooma ji'a Shawwaal. Ji'a Shawwaal kana soomuun ajrii akkamii qaba? Wantoota isaan wal qabatan inshallah viidiyoo kana keessatti ilaalla. Hamma xumuraatti viidiyoo kana sirriitti ilaalaatiin waa'ee sooma ji'a Shawwaalii kana adda baafadha isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Sooma Shawwaal. Ji'a Shawwaal soomuun ajrii akkamii qaba? Hukumiin isaa, ahkaamni isaa, murtiileen isaa akkamii ka jedhu inshallah mee viidiyoo kana keessatti ilaalla. Yaa Shawwaali maqaa ji'oota Arabaa keessaa isa tokkodha. Ji'a 12 jiran keessaa inni ji'a 10ffaa irratti argama. Jechillee Shawwaalii malee Shuwaalii miti. Namoonni hedduun Shuwaal jedhaa waamanii Shuwaal jechi jedhu jiru. Shawwaal jechuudha. Soomni Shawwaal sooma sunnaa jaalatamaa keessaa isa tokkodha. Sooma sunnaa jaalatamaa ta'an hedduutu jira, keessaa tokko inni sooma ji'a Shawwaaliiti. Soomni sunnaadhaa akkuma beekamaa ta'ee namni isa soome ajrii guddaatti argata. Namni isa soomin ammoo kadhiise ajrii guddaa san dhabee jechuudha. Garuu cubbuun isarra hin jiru. Soomni sunnaa sooma akkasiiti. Soomni Shawwaalillee isa keessaa isa tokko jechuudha. Dogongora iddoo kana jiru keessaa inni tokko maalidha? Namni tokko sooma Shawwaalii kana osoo bara tokko soome bara biraallee yeroo biraallee soomuun akka waan dirqama isarratti ta'eetitti namoota ilaalantu jiru. Garuu akkasii miti. Ji'a Shawwaal bara kana soomtee bara itti aanu dhiisuu dandeessa. Garuu caalaan maali? Baranallee soomtee bara itti aanullee soomtee haga dandeettuun umrii kee guutuu odoo soomtee jaalatamaadha. Garuu osoo dhiistellee cubbuun sirra hin jiru, rakkoo hin qabu jechuudha. Soomni Shawwaalii xumura isaa irratti iida hin qabu. Namoota iidaa Shawwaalii kana kabajantu jiru. Garuu soomni Shawwaal iida hin qabu xumura irratti. Bid'aadha. Iida isaatiif jedhaniitiin gariin maal jedhanii Iidul Abraar jedhanii fa'aa wal gahanii. Wanti akkasii islaamummaa keessa hin jiru. Ajrii sooma Shawwaal. Sooma Shawwaal kana soomuun ajrii akkamii qaba? Hadiisa Imaamu Muslim odeessan keessatti Abii Ayyuub Al-Ansaarii irraa odeeffamee ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wasallam akkana jedhani. Man saama Ramadaana, nama Ramadaana soomee thumma atba'ahu sittan min Shawwaaliin. Ergasii Shawwaal irraa jaha itti aansee jedhani. Shawwaaliin irraa guyyaa jahaa ka itti aansee soome kaana ka siyaami daharii akka sooma waggaatitti isaaf ilaalamaa jedhani. Nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wasallam ajrii akkasii argataa jechuudha. Akkamiin herreegni isaa akkamii jennaan, akkamiin akkana argatuu danda'a jennaan, ulamaa'iin hadiisa nabiyyi irraa dubbatame tokko ni ibsan maal jedhanii soomni Ramadaanaa ajriin xiqqaan namni tokko jedhani. Dalagaa khayrii yookaan dalagaa gaarii irratti ajriin xiqqaan namni tokko argatu 10 dachaa isaaf ta'uudha yookaan 10 isaaf baay'ifamuudha. Ramadaanni soomni ajriin isaa xiqqaan guddaan hin beekamu, san Rabbiin qofa beeka. Garuu xiqqaan meeqaan baay'ifamaa? 10. Alhasanatu bi'ashri amsaalihaa. 10 yoo baay'isuun 30 meeqaa? 300. Ajriin Ramadaanaa olii gala meeqa jechuudha? Xiqqaan isaa 300. Dachaan hagas namaa ta'a jechuudha. Shawwaal immoo guyyaa 6. Guyyaa 6 kana 10 yoo dachaa goonu meeqa ta'a? 10 yoo baay'ifnu 60 ta'a. 300 da'uu 60, 360. 360 jechuun ammoo waggaa tokko guutuudha jechuudha. Akkanatti namni Ramadaana soomii Shawwaaliin itti aansee akka waan waggaa tokko soomiititti ajrii sooma waggaa tokkootitti Rabbi isaaf qabaa jedhan Nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wasallam. Herreegni isaa akkana nama isa argatu anaafis inni Rabbiin haa taasisu. Sooma Shawwaaliiti moo wayis qadatu dursa? Qadaa kafaluu dursa moo wayis ji'a Shawwaalii kana soomuu dursa? Yaada kana keessatti ulamaa jidduu khilaafa yookaan ammoo garaagarummaa yaadaatu jira. Ragaa namni martuu ulamaa'iin martuu qabataniitiin dhiyeessantu jira. Garuu caalaan jedhanu. Caalaan gama ragaatitti caalaan isa kamii? Namni qadaan isarra jiru jalqaba qadaa ofirraa kafalee achiin booda ji'a Shawwaal kana soomutu bareedaadha jedhan. Maa jennaan nabiyyiin maal jedhanii? Man saama Ramadaana thumma atba'ahu sittan min Shawwaaliin. Nama Ramadaana soomee ergasii jaha Shawwaaliin irraa itti aansee jedhan. Namni tokko Ramadaana soome ka jedhamu yoo guyyaa 30 kana qadaa waliin ofirraa kafalee lafa kaa'eedha jedhan. Namni qadaa ofirraa hin kafaliin immoo Ramadaana soome hin jedhamu jedhan guutuu isaa. Garii soome malee, muraasa soome malee. Sababa kanaaf namni qadaan isarra jiru jalqaba qadaa ofirraa kafalee achiin booda ji'a Shawwaal kana soomuu qabaa jechuudha. Hedduun namaa sooma sunnaa kana odoo soomu qadaa isarra jiru ammoo dagatee bara biraallee osoo hin kafalin Ramadaanni dirqama isarra deebi'aa jechuudha. Kanaaf jalqaba maal ta'uu barbaachisaa?
qadaa ramadaana kana marra jiru kafalu. Garuu namni qadaa kafaluun isaaf hin mijatini yeroo biraatti qadaa kana kafalee ji'a Shawwaal ammoo soomuu ni danda'a jiran. Garuu namni danda'a ta'e qadaa kana ofirraa kafaluu danda'u ofirraa kafaluutu isaaf caalaa jedhan. Dubartiin takka sababa da'umsaatiif fakkeenya sooma Shawwaal kana soomuun osoo isiif mijatuu dhabe. Fakkeenya guyyoota 30 kana hedduu isaa maaliin dabarsite? Dhiiga da'umsaatu irra jira saniin dabarsite. Ramadaan yeroo xumurametti ji'a itti aanu keessatti yookaan ji'a Zilqiidaa keessatti maal gochuu dandeetti? Sooma Shawwaal jahan kana soomuu dandeessii jedhani. Isiidhaaf akkana ni danda'amaa jedhan ulamaa'iin. Akkaataa soomaa mi'a ahkaama isaa haa ilaallu. Sooma ji'a Shawwaal kana soomuu keessatti caalaan Ramadaanatti aansanii soomuudha. Namni tokko akkuma Ramadaana xumureen guyyaa iidaa booda sooma Shawwaal itti aansee soomutu irra caalaadha. Sooma Shawwaal yeroo soomnu guyyoota ja'a walitti aansinee soomuun dirqamaa miti. Guyyoota ja'an kana sikweenshilii soomuun dirqamaa miti. Akkamiin soomuu dandeenya? Addaan kukkunnee addaan ciccirreetiin soomuu dandeenya. Kana jechuun akkamii? Fakkeenya namni tokko hadha Shawwaalii yoo soome torbaan har'aa yoo barbaade guyyaa lammaffaa soomuu danda'a. Torbeettaanu guyyaa sadaffaa soomuu danda'a. Guyyaa 2-3 addaan tutturee yookaan walii aansee kallattii lachuun ni danda'amaa jedhan. Walitti aansuun dirqamaa miti. Ammallee wanti biroo maalidhaa? Sooma sunnaa birootii fi sooma ji'a Shawwaalii walitti dhiyaatanii soomuu ni danda'ama. Ajira lamaaniyyuu argachuuf jechuudha. Fakkeenya sooma ayyaamal biidii jedhamee beekamutu jira. Sooma ayyaamal biidii kana ji'a kamirraayyuu guyyaa 3 ka soomamu namni tokko niyyatee ji'a Shawwaalii kanallee ajirii isaallee akkasuma sooma guyyaa 3 kanallee niyyatee walirratti soomuu ni danda'a jedhani. Akkasumas fakkeenya guyyaa wiixataatiif Khamiisaa sooma soomamu namni tokko walirratti niyyateetiin sooma lachuu soomuu ni danda'a jedhan ulamaa'iin. Kallattiin lachuu ni danda'ama. Kallattiin kunniin ni danda'ama. Itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Garuu iddoo kana wanti jiru maali? Ji'a Shawwaalii sooma ji'a Shawwaalii kanaa fi qadaa wajjin niyyachuun hin ta'u. Namni qadaan isarra jiru qadaa kophaa isaatti kafala malee sooma Shawwaalii kana sooma qadaallee fideerra niyyattuun achi booda qadaallee ofirraa kafalee jira jechuun hin ta'uu jedhani. Maa jennaan qadaan sooma dirqamaati. Shawwaal sooma sunnaati. Soomni sunnaatii fi soomni dirqamaa irratti niyyatamu. Akkasiin beekuu qabnaa jechuudha. Wantootni ahkaamni ji'a Shawwaaliitiin wal qabatan kana fakkaatu waan isiniif hin galeen inshallah koomentii irratti gaafachuu dandeessu. Ramadaana dabarsinee kana anaaf isinillee warra irra qeebalamu keessa rabbiin nu haa taasisu. Barnoota amantiidhaa islaamummaa sirriitti hubatuu barbaadan ta'e YouTube irratti Mujaahid Fillah jechuudhaan nu argachuu dandeessu. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhu nu argachuu dandeessu. Telegram irratti Atabduu Islam Apologist ka jedhuun barreessitaniitiin linkii inshallah kanaan nu argachuu dandeessu. Barnoota islaamummaadhaa koottaa haala bareedaadhaan baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.